Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan qabannee dhiyaanneetiin jirra hanga xumuraatti waliin tura. Qaroo Miidiyaa sheer, laayik, sabiskiraayib gochuun yaadaa fi qeeqa keessanis karaa koomentiitiin nuun gahuu hin dagatina. Namoonni abbaa haaloo bahuuf jecha ilmoo isaa waggaa 4 ajjeesan adabaman. Itoophiyaatti dhukkubni tiruu 900 dabaluu isaa ministeerri fayyaa beeksise. Oduu biyya alaatiin Raashaan naannoo Kursik keessatti waraana eegaltee loltoota 50,000 ol qopheessitee jirti jedhan Zelenskiin. Oduuwwan kanaa fi kanneen biroo qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra hanga dhumaatti waliin tura. Namoonni abbaa haaloo bahuuf jecha ilmoo isaa waggaa 4 ajjeesan adabaman. Yakkisuu kanneessaan ajjeechaa daa'ima waggaa 4 himatamtoonni 4 qindoominaan raawwatan godina Baalee Aanaa Harannaa Bulluq ganda Qumbii keessatti raawwatame. Yakkichi qindoomina namoota 4 haa raawwatamuu malee namni yakka ajjeechaa kana karoorfatee waahillan isaa kanneeniif ergamaa kenne himatamaa Allooshee Ibroo jedhama. Himatamaan kun abbaa daa'imaa waggaa 4 waliin dhimma lafaa irratti wal dhabdee keessa seenee kanaafis haaloo isaa bahachuuf gocha suukanneessaa tokko raawwachuuf karoorfate. Innis daa'ima waggaa 4 Mu'aawiyyaa Muhammad jedhamu ajjeesudha. Kanaafis himatamaan Allooshee Ibroo waahillan isaa 3 qopheeffachuun tokkoon tokkoo isaanii ergama garaagaraa akka bahatan ajaja dabarse. Waahillan 3 immoo himatamaan lammaffaa Ahmad Ibrahim, himatamaan sadaffaa Abduu Ibrahimii fi himatamaa afuraffaa Adam Ahmad jedhamu. Kunneen keessaa himatamaan sadaffaan kan ta'e Abduu Ibrahim dargaggeessa umrii waggaa 16 yommuu ta'u himatamaa tokkoffaan sababa dargaggeessa kana itti filateef qabaa jedhame. Namni kun daa'ima waan ta'eef umriin isaatis xiqqaa waan ta'eef miidhamaa ijoollee keessaa sobee dhaqee akka waamuu fi sobee bakka yakki itti raawwatamutti akka dhiheessuuf jedhu waajjirri abbaa alangaa godina Baaleetti abbaan adeemsa yakkoota adda addaa kan ta'an Adam Usman. Himatamaan kun gocha kana raawwachuuf himannaa tokkoffaa irratti qarshiin 1,000 akka kennameefiif galmeen abbaa alangaa ni hima. Gama biraatiin himatamaan lammaffaa kan ta'e Ahmad Ibrahim immoo cuubee yakka itti raawwatamu kan dhiyeessu ta'uu ajajameera. Haaluma kanaan abbaan alangaa godina Baalee akka lakkoofsa Itoophiyaatti ebla 30 bara 2016 himatamtoonni afran seera yakkaa bara 1996 bahe keewwata 32 muraa keewwata 1 A fi B keewwata 37 muraa 1 fi keewwata 539 muraa 1 A cabsuu isaaniitiin mana murtii olaanaa godina Baaleetti himannaa hundeesseera. Seera yakkaa bara 1996 bahe keewwatni 32 waa'ee gareen yakka raawwachuu kan himu yommuu ta'u keewwatni 37 hirmaannaa yakkaa akkamiin akka ibsu ni dubbatama. Gama biraatiin keewwatni 539 immoo waa'ee ajjeechaa cimaa ni hima jedhan. Haaluma kanaan abbaan alangaa godina Baalee ragaalee nama 14 qindeessuun kan dhiyeesse yommuu ta'u manni murtii himatamtoonni yakkicha akka ofirraa ittisan ajaja dabarsee ture. Haa ta'u malee himatamtoonni himata irratti dhihaate ofirraa ittisuu hin dandeenye. Garuu immoo kana dura yakkaan akeekkachiifamanii yookiin adabamanii kan hin beekne ta'uu isaanii akka yakki adabbii salphatuuf dhiyeessaniiru. Manni murtichaas yaada bitaa fi mirga ilaaleen booda dhaddacha onkololeessa 29 bara 2007 ooleen himatamtoota tokkoffaa, lammaffaa fi afuraffaa irratti adabbii hidhaa umrii guutuu murteesseetiin jira. Gama biraatiin himatamaa sadaffaa Abduu Ibrahim yakkicha raawwachuu isaa amanuu isaatiin akka yaada adabbii isaa salphisuutti akka qabameef abbaan alangaa Adam Usman himaniiru. Kana malees manni murtichaa himatamaan kun dargaggeessa ta'uu isaa ilaaluu fi tumaalee seeraa ka'umsa godhachuun hidhaa cimaa waggaa 15 irratti murteessuu isaa himaniiru. Wayita COP29 gaggeeffamaa jirutti Itoophiyaan rakkoo jijjiirama qabeenya qilleensaaf furmaata barbaaduuf tarkaanfiiwwan fudhatamuu qaban faayinaansii qofa irratti xiyyeeffachuu osoo hin taane fayyadamummaa haqa qabeessa ta'e guddisuu, itti gaafatamummaa dhuunfaa fi itti gaafatamummaa seenaa kan qabu ta'uu isaan xiyyeeffannoo addaa kenniteerti jedhan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Itoophiyaan waliigaltee Paarisii fi itti gaafatamummaa COP28 dhimmoota sadiin hojiitti hiikaa jiraachuus ibsaniiru. Sagantaa ashaaraa magariisaa biqiltuuwwan miiliyoona 40 ol dhaabuun uwwisa bosonaa guddisteerti jedhan. Bara 2015 sagantaa qamadii jallisii bonee misoomsuun hojjetameen hanqina oomishaa irraa gara oomisha kuusuutti ce'uun danda'ameera jedhaniiru. Oduu biraatiin Itoophiyaatti dhukkubni tiruu 900 dabaluu isaa ministeerri fayyaa beeksise. Ministeerri fayyaa federaalaa biyyattii hanqina qoricha dhukkuba tiruuf oolu akka jiru ifoomsee kanarraa kan ka'e tatamsa'inni dhibee kanaa 900 dabaleera jedhe. Dhibeen kun balaa fayyaa hawaasaa ta'aa akka jiru labsuun ministeerichatti hojii geggeessaan olaanaan ittisaa fi to'annoo HIV kan ta'an obbo Fiqaaduu yaadataa akka jedhanitti sadarkaa idil-addunyaatti qofa qoricha argachuun deeggarsi kan hin jirre ta'uu himaniiru. Kana malees Itoophiyaa keessatti hospitaalonni dhukkuba tiruu adda baasuu danda'an gahaa akka hin jirres himaniiru. Dhukkubni kun yeroo da'umsaa haadholii gara daa'immaniitti kan daddarbu ta'uu eeruun carraa daddarbiinsa olaanaa isaa ta'uu ibsaniiru. Kun akka hin taaneef garuun haadholii yeroo ulfaa kunuunsa fayyaa barbaachisaa ta'e fudhachuu akka qabanis dubbataniiru. Itti dabaluun
Kunuunis dhukkuba kana ittisuuf yaalii amma kennamaa jiraatus dhaqqabummaan isaa garuu gadi aanaadha jedhan. Addunyaa irratti guyyaa guyyaan namoonni 3,500 dhukkuba tiruutiin du'aa akka jiran ibsuun isaan keessaa 83 dhukkuba heepataayitasi B jedhamudha jedhan. Namoota miidhaman keessaa gara 63 kan ta'an lammiilee Afrikaa ta'uu gabaasni kun ni mul'isa. Biyyoota dhibeen kun itti babal'achaa jiru 10 keessaa immoo Itiyoophiyaan isa tokko ta'uu beeksisaniiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduuwwan keenya akkuma itti fufanitti jiru gara oduu biyya alaatti sin dabarsina. Raashiyaan naannoo Kursik keessatti waraana eegaltee loltoota 50,000 ol qopheessitee jirti jedhan Zelenskiin. Pirezidaantiin Yukureen Volodimir Zelenskiin akka ibsanitti waraanni Yukureen daangaa Raashiyaa dhihaa keessa cabsuun haleellaa kan jiru amma loltoota 50,000 waliin tattaafachaa jira jedhan. Humnoonni Raashiyaa magaalaa Pokrovsk wirtuu loojistiksii ijoo bulchiinsa kanaa kan taate suuta suutaan to'achuuf itti dhiyaachaa jiru jedhan. Pirezidaantichi yeroo dheeraaf kaayyoon haleellaa kanaa kan ta'e cimsanii akka dubbatan ta'us michoonni isaanii warra dhihaa tokko garuu shakkii keessa galaniiru. Akka Reuters gabaasetti Instituutiin qorannoo waraana mootummaa hin taane Ameerikaa keessatti argamu gabaasetti jalqaba baatii hagayyaa keessa yeroo Yukureen haleellaa rifachiisaa ta'e raawwatte Raashiyaan naannoo Kursik keessatti loltoota 10,000 qofa qabdi jedhan. Gaazexaan New York Times akka gabaasetti ammoo Raashiyaan humna ishee Yukureen keessa jiru osoo hin baasin naannoo Kursik keessatti humna cimaa cimsiteerti jedhan. Loltoonni Kooriyaa Kaabaas haleellaa deebii Raashiyaa eeggamu kanaaf akka bobbaafaman himama. Zelenskiin haasaa isaa keessatti ajajaa waraanaa Yukureen kan ta'an Oleksandar Siriskii waa'ee waraana naannoo Kursik qubatee odeeffannoo akka hin qabne ibsaniiru. Zelenskiin waraanni Yukureen sababa naannoo Kursikiitiin loltoonni weerartuu gara kutaa Yukureen biraa akka hin deemne ani cimsuuf waadaa galaniiru. Humnoonni Raashiyaa naannoo loojistikii murteessaa ta'e keessatti suuta suutaan gara magaalaa qaxxaamuraa Pokrovsk keessatti waraana isaanii qubachiisaa jiru. Akka gabaasa New York Timesitti qondaaltota Ameerikaa fi Yukureen maqaan isaanii hin dhaamne wabeeffachuun Raashiyaan loltoota Kooriyaa Kaabaa dabalatee loltoota 50,000 naannoo Kursik keessatti bobbaafteerti jedhan. Yukureenii fi biyyoonni dhihaa Kooriyaan Kaabaa loltoota 10,000 lakkaa'aman ergitee waraanni Yukureen keessatti gama Raashiyaa ta'uun akka lolaa jirtus dhiyeessaniiru. Raashiyaan himannaa kana kallattiin deebii hin laanne akkasumas Kooriyaan Kaabaa loltoonni ishee naannoo kana seenanii akka waraanan hayyamuu ishee dubbatteerti. Haleellaa Ameerikaan Yaman keessatti raawwatte hordofuun Huutiin doonii waraanaa Ameerikaa haleelan. Finciltoonni Huutii Yaman haleellaa misaa'ilaa dachaa doonii waraanaa Ameerikaa lama irratti raawwatte ofirraa deebisuu isaanii Peentaagoon gama isaaniitiin beeksiseera. Yoo xiqqaate dirooniiwwan 8 misaa'iloonni farra diroonii baalastikii 5 fi misaa'iloonni farra doonii 3 USS Stockdale fi USS Spruce irratti xiyyeeffataniiru. Barreessaan pireesii humna qilleensaa Peentaagoon Meejar Jeneraal Peet Raayidar dubbatanitti haleellaan kun kan fashalaa'ee dooniiwwan kunneen hin miidhamnee fi miidhaanis irra hin geenne waan ta'eefi jedhan. Ji'a waxabajjii keessa waraanni Ameerikaa magaalaa guddoo Yaman Sana'aa keessatti iddoowwan garaagaraa rukutuun isaanii gabaafamee ture. Kana malees Yaman keessatti bakka Haawutiin qubatan 15 irratti haleellaa raawwatameera. Ameerikaan haleellaan kun haleellaa Haawutii dooniiwwan irratti raawwatamu hir'isuuf kan kaayyeffate jechuunis gabaasaniiru. Namtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduuwwan hangammaatti qabanne kana fakkaata waan waliin turtaniif galatooma.